Lubbuun guyyaa ofii malee hin baatu jedhan akkanaani dubartiin qalmaa fi albeen yookiin bilaan qophaa'ee fi nagaan jala baate garuu maaltu ta'e akkamiin harki hidhattoota faannoo galti hordoftoota keenya qabiyyeen oduu kanaa miira keessan jeequu mala kanaaf akeekachiis waliin daawwadha. Maqaa kiyya Muluudha. Muluu Alamuu. Guyyaan sun sanbata guddaadha. Galgala sa'aatii 3. Achirraani balbala cabsanii seenanii bakka ijoollee na wajjin teetti ijoollee xixiqqoo. Ijoollee 5 daa'imman hammadhee sa'aara bakka balbala cabsanii seenanii. Achirraa immoo bakka niin kadhee ka'eetiin harka kennadhe ofii kiyya jechuudha. Daa'imman kiyya na jedhan ajjeesiina bakka na fudhadha na ajjeesa ala baasaatiin jedheen. Amma immoo isiin ajjeesnu birrii irraa fudhannaa malee hin qabna bakka hidhanii harka na hidhanii naan deemani. Ilma kiyya immoo olla deemee ture ilma kiyya ajjeesanii ilma kiyya hangafa kunoo ka waggaa 20. Ijoollee meeqa qabdu isin? Ijoollee 7 qaba. Kan mana keessa wajjin turtan oggoo hidhattoonni kun dhufanii nama meeqa taatanii turtan? Kan mana keessa 5 jirti. Tokko immoo gara bira jirti dargee jirti taan dammoo mucaa hangafa ka amma ajjeesan immoo olla jira. Ollatti yaa'udhuma mana san keessa ajjeesanii wajjuma ajjeesanii jechuudha. Abbaa warraa qabdanii? Hin qabaa'ee. Isaan mana keessan turre? Isaan waraana ture wadda ba'e ji'a 9. Waraana mootummaa deeme? Mee waan sin mudate egas halkan san eessa sin geessanii haala akkamii keessa turtanii waan isiniin jedhan natti hima. Gaafsanii harkaan hidhanii lukaa qullaadha kobeellee hin qabnu. Nu daddarbaa nu reebaa Oromoo gaallaa afarii nyaadha biyyee nyaadha nuun jedha. Akkasitti bakka nu oofanii dhakaa mukaarra nu oofaa nudha akkasitti nun deemanii caakkaa keessa. Nama meeqa ta'u namni si fuudhanii deeman kun hidhattoonni? Nama 50 ta'an. Sin faana nama meeqa fuudhan moo sinuma qofa? Nama lama na wajjin mucayyoo takkaallee fudhatanii kama ollaati jechuudha. Bakkuma mana mucaa fi ajjeesanii manumaa san fudhatanii mucattiin. San booda eessa sin geessan sa'a meeqa deemtan miilaan? Miilaan sa'aatii 3 amma mana kaanee haga sa'aatii 7 moo akkana deemne karaa fagoo jechuun caakkaa keessa. Akkasi karaa gibee achi nu geessanii caakkaa keessa nu bulchanii gaaf lammataa immoo barii nu kaasanii ammas caakkaa qilee keessa nu galchanii achi nu oolchanii makkalaaqaa dhufeetiin yoo dhokaasu qilee keessa jiran isaan jechuudha. Achi nu oolchanii gaaf lammataa immoo kaasanii karaa waalgaa Abashgee bakka achi nu oofanii ammas guyyaa lammata lukumaan oofaniiti jechuudha. Yoo deemu dadhabne yoo kufnee nu reebaa akkasitti bakka nu dararaa turani baay'ee. Amma guyyaa meeqa isaan bira bultan? Guyyaa 4. Guyyaa kana akkamitti dabarsitan? Haala keessatti dabarsitan mee natti himaa? Amma gaaftani ka jarintuun amma ganda haadholiinti keessa turanii bakka ani immoo nama kaniisin beeka jarrin kun maqaa isaan hin beeku ijaan hin beeka. Warra isin fuudhe kana moo? Hin beektu? Walumaa asii bahee dura kunoo gizee qoddaadha gubanii nama fixanii jechuudha. Warra asii yaa'e. Nu biraatti yaa qotatanii isin jiraatanii ka. Dura yaa birrii kaffaltanii miliyoona tokko kaffaltanii jedhanii nu qabanii. Isi mucayyoo immoo Harariidha. Afaan isaan dubbatan hin beektu nageettu. Isin suni birrii kaffaltee baati. Isin tun immoo afaan kennas hin beekti eenyummaa kennas hin beekti. In ajjeesna ani natti murteessanii anatti jechuudha. Ana bakka naqaluufi albee qopheessanii waan hunda karoorfatanii bakka mari'atanii. Naqaluufi bakka waan hunda murteessanii jedhanii bakka rabbuma na baase ana. Akka itti gadhiifamtan mee natti hima haala kamiin isaan harkaa baatan? Akkata bahee immoo bakka marii bira uumaa dhabeennaan amma ilmi kee immoo meeshaadhaan dhoofnee ajjeesne ilmi kee isa jegnaa isa bareedaa sanii dhangalaasnee dhoofne simmoo arbeedhaan si qaluuf si qopheessine. Kunoo kana amma gaheen kee kana si eeggataa naan jedhan. Albee sitti agarsiisanii moo? Ana akkanuma bakka naafoo ka'anii jechuudha albee. Amma marii biraan qabu ka yaa rabbi kiyya na baasi ka karaan argisiisi jedhee karadhee rabbiin jechuudha. Amma bakka fincaanis fincaaname jedheetini gaafadhe. Gaafannaan ishiin fagaatiin deemi fincaanii koottudhaan jedhan. Amma dhaqee bakka osoo fiiguu yoo meeshaa kana yoo na dhayanii na wayya ka jedhani kaachi bahee bakka ima fiige. Isaan amma dhokaasuufillee ittiin tolu bakka isaan dhokatanii isin ta'anii waan ta'eef makkalaaqaa sodaatanii natti dhokaasneeti na hordofneeti na bira hafanii
akkasitti fiigee warra shumbura facaasutti achi ol bahee gara kaani gara daandii bahee oduma fiigu jechuudha. Hammam fiigdan? Baay'ee fiige boqqolloo keessa ima fiige gara kan daandii bahee baajaajii argadhe baajii harka qabee baajii keessa seenee gara katamaatti bahee jechuudha. Miidhaa qaamaa isinirraan ga'aniiru achitti? Uma bizee sani albee inna qopheessaniitiin naafoo ka'anii rifadheetiin iyyani. Yoo iyyuu sani aga sa'aatiin kee ga'uunteettu jedhanii kallacha keessa sadasidhaan dhahanii dhiiga bakka baay'ee na bursanii dhiiga na keessa yaa'ee amma akkasii mataa dadhabaara malee gara kaanii nagaadha. Intalli si wajjin fuudhamte hoo? Ishimmoo achuma hambisanii birrii kaffaltee baate kunoo birrii yaa kaffaltu. Birrii meeqa kaffaltee baate? 300. Yeroo achi gadhiifamtan isaan harkaa bahuu keessan beektan maaltu isinitti dhaga'ame? Nu gammanne kamaatii kennatti mana gallee bakka yoo duudeesi maatii baatee nama nu awwaala inni gammanne bakka. Amma naannoo bakka jirtanitti yaaddoo nageenyaa qabdu? Hin yaaddoftu ammas? Nageenya maal qabnaa kunoo galtus amma galtee baree mana ishiin beenna galleetiin manuma ishii keessa ijoollee ishii haaftee saniin fiidhaa. In ajjeesa hin qallaa ammas deebineetiin jedhanii. Eessaa dhageechan kana akkana jechuu isaanii? Akkas mucayyoo amma na duuba gadhisanii sanis akkas jette. Akkas jettee bakka duraas naqalumaa fi qophaa'anii ammas galtus nu harkaan baatu warra hafeesiin fitnaa jedhanii dura bakka hin deebine warra hafeellee hin fitnaa jedhanii duraayyuu. Amma akka mana seenanii amma naqalanii amma halkan yoo balbala xiqqoo wantoota ta'e waan ta'e yoo tuqe bakka naasu keessaa hubaa bakka eenyu jedhaa jira sodaataa jira. An kunoo lafa mootummaa naa kenne kana yaa isuma jenneetiin kunoo ilmaa kiyyaa dhabee bakkuma ilmaa kiyyaa dhabee kana ammas bakkuma san du'u malee amma gadhiseellee deemuus hin barbaadu kaa. Bakka jarri yaa nurra haafuun hedduu ammas deebinee warra hafeellee hin fitna jedhanii ammarati tokko immoo isintu fala nu kaaka. Yaa namni gaddarra jira sodaarra jira. Addas dhufaa nu fixanii jedhaniiti yaa namni irra rafee bulaan jiru sodaarra jira jechuudha. Mucaa keessanis hin awwaalle kaasin gaafas isaan harka turtanii? Hin awwaalle sin argineesi achitti isaan maatu natti malee hin arginees hin awwaalle ilmaa kiyya jechuudha. Torbe dabree godin shaawaa lixaa aanaa nuunutti haliilla hidhatoonni faanoo raawwataniini daa'imman dabalatee namoonni nagaa 20 ol ajjeefamuu jiraatonni BBC'tti himan. Bulchaan aanaa noonnoo obbo Wandafrash Luulessaa namoonni 22 ajjeefaman uummata naannichaa aduun taane hidhatoota waraanaa mootummaa tarkaanfii irraa fudhatee jedha. Nagaan jiraachuu fi waan ta'uu qabu akkanaan hime. Furmaanni waraani almost namni amma warra Guraagee faana mariin taasifamee gidduu keenya akkaataattiin jarri kun warri nagaa hin qabne nagaa nama dhowwan kun gidduudha akkaataatti ba'an mari'annee isaan faana yeroo tokko marii gaggeessinee jirra yaa isaanii xiqqoo humna siin qabanii humna finxaalessa kana wajjiniin walitti bu'anii ofirraa dhorkan humna hin qabnu yaada jedhu kaasu egaa nu immoo naannoo biraadha waan ta'eef hidhattoota keenyaanis isaan keessa seennee waa hunda gochuuf xiqqoo ulfaata. Garuu immoo furmaanni waaraan kennamuu danda'u mootummaan kallattii sanaanii kallattii amma kaa'ee jiruun sirreeffama jedhamee jira. Jarri kun kan isaanii kallattii argatan hawaasuma isaanii mariisisanii hawaasni isaanii of keessaa baasee kenne malee warra hidhatee caakkaa taa'ee lolu waraanatti dhukaasu miti. Waraanatti gaaf tokko rasaasa tokko dhukaasanii hin beekan hin baqatu. Nama nagaa nama harka duwwaa eeganitti itti dhukaasurraa nafe hojii akka maqaa isaanii miti. Amma maqaan isaanii guddaadha boodaa hin jiru jechuudha. Isaan akka maqaa isaanii miti. Dhokatanii dukkana yookiin dahoodhaan fagoodhaa dhukaasanii daa'ima yookiin horii faajjeessanii. Oromiyaa keessaa bakkeewwan garaagaraatti rakkoo nageenya jiraachuun beekama. Agammaata immoo furmaanni hin argamne.